garuu naannoo teenyatti dhalaan gaafa ijoolleen baanu beekadhu xiqqoo gisee guddattee khalaas hara dubaraatti garagaltee iidi guyyaa duraa hin iiddu dhalaan biratti guyyaa lammataa iiddi guyyaa duraa san keessumaa fi nama waan mana dhufacha nyaatni godhanii ijoollee raayanii dhiqanii diddiban ijoollee ni uffisan ni babbareechu ijoolleen qabnu kanti akkuma beektu atis ni beektaa ijoolleen qabnu yaani ijoollee lama bichaan irratti xiqqoo jira kaan silaa na hojii deemaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوجمتو تافي هردوتو تخي خان اسم دعوة جرتن فرنسا عبد الله قالتهم أنا سنجا وارينا هردوتو قلتهم خيسن هدوني سنجا لا قالتهم ما دار مالي خبار فتين عندك شو خيسن يقولوا خبات كادو فين بيخو أرلي دانا خوانجرو قالوا أسمعنا سوني في جوابات هذا وردروتي قالتهم مالي جنة يوتيوب أخي سبسكرايب خما فرتم قوتني جرتني أما تكنا ما خما يبسينو كابا إن شاء الله رب بيجي خما فرتم قولوا خيسني في أوروبوتي سنجا لا ناف قالتهم ما ده هدوني سنجا لا مالي بفتي جو خيسين أولهم كويا نما ياميتي نما سنيوجين وان دفني سنيما بيفتو خط خو به واتوا في خطر خط هاي مالو ما تعرف هو كذا فيها يوم متى عيد المبارك جنوني ها اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اردفتو تخينيا نتي خنو سني فانا جرايس برجرار اللي تانن اسن وجل جرايس برجرايس كسمان فتخا اي جينت مان اسن صنا جرايس نيوج جرايس نوج جرتني نتو سنيوج جران هندينو والصنا جرا خنافو بغت سنينجي بقيت سنينجي ميني في وسو جماعة سو هنيات إندا بردروتي تكشو مي لقي فني ولين بوارتي ولين خا Simani hundi, nuwar barana, khambar yekin, wala umrin ture, rabbi nuhaku, wala umrin ture. Begitu sih katile. كان جينا لا يفرح ويا تعالوا ويا الرحنا عيد مبارك جني عيد ولد بشنا ياتي موطن قبلي هي سكر كارا خيري ويا خنا سامة جرجرة اوكي قارة خوجمتو تافي هردفتو تخينيا عيد مبارك بقيت نسنينجيش نجنا بارك ملا في ديدمي تكا عيدا بارخنا جا خمبر دبري كوما تدبر سنتو دبر سنين بيتوني هنت خينيا كورونا دا وجي رفات وري ارغرو كورونا نستكشول الله فتي وان جرو جچا نامو بك جرتنتي عيد عجائبا كغوتن عيد عجائبا غوتن ابدي قبل ان شاء الله عيد عجائبا كما خنوتي غوني غودنكا يا خاكس مامي خنافوغا هنتي قيسنو قيستو هيروتن كي خنينا كملي جارل خنينا كملي خبجو بغتين سنجي سنجو بربادا اتي زمي جين كايروتن كيتين ريوتن قبدا مي جين ها والله ما قمنا خبا قبدو نجرو نو جتين جرت اتي لين جين اي خينيو سنين ريوتن كيني خولو ما قمنا سان بغت سنينجي اي خم فغو جرتن خن ديو جرتن خن حلال جرتن خم بيدد داخستن هنتي قيسنو ديفا مليان خنا فيديو مدرو قالك سنرتي سببا بيه دبنرتي خانس سوماليان دبني خانس بيروت دبني خانس مصرين دبني نجاتني كانوا نور دفاج
jirtan isiniin jenne. Kanaafuu guyyaa san irraanfannullee kun har'a xuunee jirra. Kanaafuu nuti yoomiyyuu tanaan isiniin dagannuu isin irraanfannu isin jaalannaa isin kabajnaa isin wajjin jirra. Akkasuma gaarra viidiyoo kana wanni waraabuu dhufneef laalee sirriitti nama gammachuu qabu fakkaan nama kami. Huccuu idaamta. Huccuu idaati. Ana alhamdulillah rabbil alamin kan rabbiin barana huccuu tana nakkaa'e rabbii khiyyaaf shukrii galchaan. Takka akkanatti ideen beekon amma idarraan jira. Ida kana ideen beekon irraa tola Oromooti yalii killaalaadha. Garuu baaftee rafsamoo akka wajjira fudhee. Nabi khaniimee nama dura akka wajjira rafe. Lakki ammallee itti rafu baadhu garuu gaafa ijoollee gaafa rafeenillee ni jira gaafa mataa jala haadhee buleenis ni jira. Gaafaan akkanatti fuula dura kaayaa osoo isuma tana eeguu cuma tana akkanatti akka nama saaroo ofirraa eeguutti isuma tana eeguuttis nabbariitii akkasumatti qaaxiraanii dalaqallee jira jechuudha. Guyyaa uffattee raftes nama qabdi. Guyyaan uffadhee haa uffadhee guututti uffadhee. Ayyee hinnaa hidhattee ni beektu. Hinnaamu hinnaan ani dachaa bee illaa irraan irraan baane wargartuu laa. Mee as qabdi. Maaliif jennaan hinnaa akkuma beektanuu nuti ummaatiyyaatu naayidha yeroo san ummaatiin nyaatu miidha mee ati maal iida gaafa ijoollee akkamitti iiduu hinnaan jaaladha itti akkattiin ol qabeera. Harka kee miikaa moo? Akkanaa miikaa lamee jiraame haa miikaadhaan hidhanii huccuudhaan hidhamaa gubbaa akkatti hirribaa bee. Ganama akka qiinxaatti bas shunturee jira. Akkas namatti harkee. Sanbooda. Bakka an shushubuma saniin fadaa oole. Shushubaa san gisee bishaaniin akkana dhiitee khalaas. Infadhu nama qalina haan ammas. Infadhu nama qalina. Maaliif? Infadhu. Akka malee. Infadhu bas taphadhee tuma bas. Taphachaa ooleetuma gadu infadhu. Safaa taphattee ganda dura moo gandarraa fagaattee? Gandarraa fagaaddee. Maaliif yeroo duraanii waan nama eeganiif guyyaa idaa kana idaa nun eeganii fagaadheetiin taphadhaa oolee gisee aduun lip jette. Dhufa. Ani gaa iida dhugaadha maaliif jennaan gaafa xiqqeenya kiyyaa iida kaan itti dabarsee warra kiyyaaf horiin eegaa tureen. Horii eegaa ture abbaan kiyyaa kun guyyaa iidaallee eegullee baadhu bakka yeroo takka ooyiruu san anuma geessa guyyarraa dhaqu qabdaa dirqama khalaas dirqama kiyya kun kanarra murtaa'e. Maaliif jennaan horiin isa kun keenyaatti iiduu fadha guyyaa san midhaan waan babbareedu nyaachuu fadha waan ta'eef. Saa dirqama garaan iida jee irraan tanaa dhiisu. Bakka abbaa kiyya wanni inni raafannirraa ilaan amata kana amma amata kana eegalee ilaan qe'ee idaatti horii eegeetiin guyyaa idaallee gizeenii fi yoo arra guyyaa guutuu deemtee taphachaa oolu feete amma ganama subiin deemi dhaqee osoo ijoolleen hin hinne dhaqeeti qonkoo dura ciriitii deebiin jaa bakkaan halkan kana guutuu sanii yaadaa bula akkamittiin deemee bakka akkam abbaan kiyya kun akkana naan jaa jechaatiin san yaadaa bula ganama gizee lafti bareete jeetu ballaal bubbee fiigaa malee jettu. Ammallee qonkoo dura akkasittiin dhaqee horii san dura kalaas qonkoo dura ciree deema jechuudha. Ammallee abbaan kiyya kun asriin barbaadeeti horiin beelee jira deemiti. Qonkoo fidiif naan jaamma. Galcheetiin qonqoos wajjin fidee horiidha horii kana wajjin asriidhaan ifirraa mana kaayee kalaas ganaa deemee halkan sa'a 5 sa'a 4 gala baqqaa. Itti hin jirtu qa. Itti yenumaa jirtu qalaadha. Qaliitii fi annaawu naafi hanqaliitii walumaa wal agarru. Mana deera khiyyaan hin dhaqa. Mana keenyaa hin deemu mana deera khiyyaa. Kuree baata uskota keeka mana amma kana godhannaa mire. Mana waan mana keenya jiru mana sanis immoo jira. Gizee amma achi dhaqee maallaqa naa deemu faadhu. Gizee nyaata natti asbaatti hin faadhu. Sillaa dhufee malee nyaata hin laalu. Guyyaa meeqa wal lollaawu. Sammuudhaan manatti hin deebi'aa ni nyaadda. Mana deebi'ee nyaaddee namni gariin bisoota kana godhan san xabbaka san godhatan gizee nyaannee ni nyaanna irraa furdee kana hinnaan hidhadhisanii ni jijjiisa callaq ni laaffisa. Isinilleen mudannoo ta'e sana jalatti akkanu barreessitan abdii qabna guyyaa idaa maal akka taatan keessaaf warra dhiiraa dhugaa rabbi akka wariin tiisin warri dhiiraa dhugumaan baana wanni kun waan jiru. Dalaalleen wanni dalaa dilas wanni isii qunnamu jiru akkasuma maaltu isii qunnamu? Garuu wanni qunname guyyaa tokko bileetiin kiyyaa tanarra guddoo idaa soomanaati uffata ani fifis bitadhee ishinis bitadhee hundi keenya bitadhee warree manaa guutuun jechuu kana gizee idaa gizee qallee nyaata kana nuti hin dalaynu obboleessa kiyya tokko dalagaa fi ummaatii yaa dalaga. Allee si jarri kan guutuutti hin dalaynu jechuudha. Amma qalanii foon akaayee irraa nyaannee samboodaan
ishiin histitiyaa fi beek idoon guutu jabaadhee eeguman jabaadhe kan idoon guutu naan jettee durin deem nyaata dalaginaan jette ani riba keetuman foon akaamisan nyaadhee kee mana rifeensa kute rifeensa tolfachuuf gizeen tolfadhee dhufu dirqama tolfadhee rifeensa tolfadhee dirqama kushinaa seentee nyaata dalaguu qabda naan jette gizeen naan jetto dide gizeen dide uffata na jalaa dhokayste duuba mana seenee na qollofte gizeen na qollofte fooxaa ummaatii guddoo uffadhee shiitan firraa qaba fooxaa ummaatii guddoo uffadhee kutee obboleessa kiyya kanarraan dhalatee wajjin jechuu maskoota lutaalee beeku uffata na dhorkite khalaas akkasitti uffata cidhaa keessee iidoo godhaa oltee hin mana keessa uffata kiyya cidhaa keessee an fooxaa guddoo kan uffadhee wallaa obboleessa garuu naannoo teenyatti dhalaan gaafa ijoolleen baanu beekadhutti ishoo gizii guddattee khalaas hara dubaraatti garagaltee iidoo guyyaa duraa hin iiddu dhalaan biratti guyyaa lammataa ayitti guyyaa duraa san keessummaa fi nama waan mana dhufacha nyaatni godhanii ijoollee raanii dhiqanii diddiban ijoollee ni uffisan ni babbareechan ijoolleen qabnu kanti beektu ati sini beektaa ijoolleen qabnu yaani ijoollee lama bichaan irratti xiqqoo jira kaan silaa na hojii deemaa kaan xiqqaadha ijoolleen qabnu ijoollee obboleeyyan kiyyaa jaartinis ni irra jirti jechuudha nuti waan obboleeyyan waan hin qabneef ijoollee xiqqoo hin qabneef deebari bira gizee hajaa gurguddoo qabnu uummatii fi yaani ummata nyaata goggodhu malee nuti ittiin dhiyaannu ammas hajaa dhuunfaa keenya yaani maatii keenya bichaa yoo ta'u taate obboleessa kiyya kanaatu waan xabbaaqatte jechuudha waa goggodhutti isa kanaatu bas iida isaa ta'uu du'aa isaa ta'uu hajaa yoo qabaanne isaatutti aanaa jechuudha ammas mana keenya keessa waan dhalaa lama bichaa taateef diles akkasitti hara ibiddaan nuun aansan aslan obboleetiin dhiisan ni aantuu ana yoo ta'e malee ana ummaatii bas ibiddatti warri aanu ibidda warri aanu sabsirraa hankee ishiin arra iidoon gootu maaliif jabaadheetiin jiranis yeroo sanitti iidoon gootu naan jettee shita fooxaa baatiyyaatiif shita adii sababan mana rifeensaa dhaqee fi beeki ganamaan ka'e halkan kana hin raanfanne kana hin raanfanne maaliif hinna sinadhee matas tolfadhee iidoon goone way khasaaraati sinarra wayyaadha islaan horma sattii seetee beerraa jira okay jechuu keessattuu kana garuu hedduu waan nama amma gizeen ifin akkanatti ilaalu hedduu qawan namatti dhagaamu garuu ijoollummaa irratti waan akka isan dabarsuudhaaf hedduu amma gizee yaadadhu na gammachiisa warri dhiira kan dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sanitti hiriyoota kiyya jalaa gizeen akkasitti deemu hamileetti qonna cabuu ture garuu amma gizeen akka seenatti raasuu na gammachiisti na dasni jetti waan akkanaa qabaachuun hedduu na tola yeroo ani seenin beekaa biroori Wanti sontiin bakka takkatti hidhanii nyaachisan horii keenya soomina guyyaa tokko tokko soomun soomina guyyaa tokko tokko soomun gizeen soomun yaani sagal kudhantee amma sagal amma kudhantee samii guyyaa yeroo guddadhu hin sooman dheertu taanaan hin sooman garuu yoo tokko sooman maaliif yeroo suni waa'ee mana jiruuf anuma bas tawaa goggootu yaani waan soomana tawaa goggootu waan ijoolleen silaa takki immoo warri horii tiisusan horii eegusun orroo eegusun godhuu fi abbaan kiyya godhinaan jaarraan tan ati waan nyaattee jirtuuf godhii hunda qoonqoo dura kaa'e mata hulbata dha'i warra kaa'e babaan kana hunda naan jaa guyyaa tokko akka tasaa ta'e soomane anumaa soomanee jiru ifaan dhaame jireenyarra kaasuuf gaazan qabu tim khara ajibite mi gaza fit ana akkatti furuuf timira lafa warate gaza fit nanje gaddebse fidon deme gaza fidel fe hinyaan guyya sadi odeen maalif abbaan eegas injitu dhafmo ay guyya sani fo yani guyya sani ma soomane ana gwahundo goda ole dadhabe ifaan dhaamnaan dem fidinaan jesa sani dadhiise guyya sadi wal jala dhabde soomane guyya sadi soomane indubisiso guyya sadi kasuma soomante khalas okay Doctor kabajamtoota keenya dheeradheetiin tirakkasi ammaati miciroo kun gabu nuti istaanan isaanis warri kana mudannoo kana qabu hedduu jira namni mudannoo ifirraa haasawuun yeroo takka takka bareedudha ifi yaadachuudha kanaafuu gaa wanni nuti dhufnee farraan tana Eid Mubarak bageetti isin baga gammadanii warra amatu wajjin sooman warra amatu wajjin gammadee wajjin waaru rabbiin waa godhu isin jenna akkasuma nama aadaa fi abbaa ifiti wajjin Eid ربنا أقول ميقاف تكلمت إن شاء الله إن شاء الله تعالى ورا هذا كبار كنيو بليان كنيو في إنترنت جبر كنيو
أكمل باقي أكمل ماتي نجاح أكمل بليسخي أكمل بليتي نجاح جنية شوري ساني ودين سومري ساني ودين إيده قول أنا فايا دام كتير دوغا لكن خام غلابس يعني جرامي قالوا ديمنا ما تاتي نتر بر قالوا ديمنا أنا فوقا وريني ريوتن بيا أم باخي سجرت ورينو بيتك كيسا هو هيد دوتك ورينو بيتن ولو ما نو هذا في بخيني خسرت نو عادي بس ورينو بيني دين هذا في بخيني خسرت نو عادي بس سنين جنة جتشبادا جتشو كيسا فو ورين بينا ماجرو جبادا خلنا ما سنين جالله فتنا أبدي مرينا خنا فوقا قالتهما سنجالنا إسن خبرنا كمالي سنبدنا أجا فيديو براتي ولدي بنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sama curjar-jara Itu walid bisnad